ilmaatu tokko asirratti naa barreesse aboo sheekh beeytee Ibrahim Tufaatii miti Abu Musaa bodoo ergan irra wayyuuhii kanaan jejjira jechuudha. Abu Musaa illee itti daadhaa dhaqaati boohaa beeytee du'aa yoo isanii godhaa baanee Ramadaana kana guutuu keessatti wannummaan gaasa keenya kana qabdanii gadaa amma kana gadaa harratti gadu deebiftaniif hin jirtu karaa nuu banaa lola keessan jiru xayyaara keenya keessan dha'u jiru wani walitti dhukaafnes hin jirtu. Haasawni haasawum ta'uu siyaasaati ammoo tana keessatti ummata keenya hin adabinaa jedhanii gaafachuudhaati waan badiinatti fakkaattu jechuudha. Sheekotiin shoora kana taphachuu dandeessaniiti hojii dippiloomaasii dalaga. Abu Musaab leenjisuu danda'an fakkaata. Sheekotii teenya waliin qabee leenjisee yookaan Iraan bira dheeynu akkam jennaa imaamata diimaa gurraacha hidhannaa taaziyaa tana beektii aadaa Iraanitti akkam jaaniitii beektii sabri imaana jedhanii ummata kana akkami garaa laaffifatanii dubbitti isanii galti bokkam. Abu Musaab of dura keessan rakkoon gaasaa sanuma hiikatti na fakkaatti jechuudha. Beektii imaamata gurraacha zilgodhee inni dura bu'ee Ibrahim Tufaadhaatiif Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatiif kabirallee duuba seentanii akkasitti inni ol seenee haa dubbatu jechuudha. Inni ol seenee haa dubbatu wamaa adraaka beektee gaasa markaba keenya achi hiitanii haa ju'unii jechuudha. Atik keessallee goofata fakkaatullee dhimmi gaasaa dhimma laafaa miti. Mootummalleen baalaayyeedhaan beekaa irraachi garagalaati isanii sheekotiin dheeyxee warra Iraan kana garaan waa laaffiftuu jechuudha. Maaliif hoggaa inni torbaan lama booda wal keessa yaa'uun hin jirtu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يقول الإيرانيون قاتلنا الأمريكيين والإسرائيليين وأذنابهم في المنطقة وهدمناهم شئتم أم أبيتم. هذا حضارتنا وهذا ثقافتنا وهذا استراتيجيتنا وهذا مبدأنا سنقاتل حتى النهاية. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو مصعب من أرض الحبشة من إثيوبيا من منطقة أوروميا. إلى اللقاء.